ما أمتي هادي وقال ما وان جن فكذا أنا بوينا نقول فونه جعرو وقال ما فاكينا جنواري كل شيء نرى برا دربي أو في نسري بيجات وري برا نمو أبو أبسناني في أبسناني إنتاني دجاني أجايب والله أنا أجايب جريني الدنيا كنا كنا كبابي تا كنا وان في أرجل كنا هندا روماتي قالتهمي وان في أرجل كنا هندا سيفلنا وناقر وتما يدا ما كيشانا ما مشامي ما يدا دبي سياس كنا يا كذي قلتي على لا كذا كذا سيرتو في بيتا ويا كذا دبي أيشة ani ilmoon jaaladha beektaa ilmoon jaaladha anjeen ilmoo ta'in jaaladha ilmoo garuu ana akkanumatti hin fedha osoo waan akka hin ta'in harkachuu akana mama wa ilmoo waa oksijiinoo itti dhufti maakii kenna ifaajee baay'ee barbaachisa laal aartii tokko jiisite ilmoo argatta malee akkanumatti hin barbaada. Heerumni jiraachuu baatee akka uffata gabaabbatanii ilmoo ifaajee barbaachisa. ilmoo argatan ta'e wallaahi hin jaaladha akkam. Sittin mi'aawu akkasitti tolu bakka osoo margattee iyyuu sittin tolu akkasitti yoo itti xaartee garatti baadhattee waa bayyantee maal jettee yoo argatte malee. akkasitti jaallatta ilmoo kee. Taate mee haa ta'u. Dhugaa osoo amma obsinaan hin argite jecha keessattuu ilmaan gafaa yoo ta'u ammoo baay'ee namatti tola hin argite kennu amma asirifaa birattillee reerifaa birattillee firaa'olii fi wanta seenaa fa'aa jechuudha. Obsinaan illee akkasuma beektaa qawxiidha hin taphata nama bohaarsaa dhugaa dubbatuudhaaf wallaahi ani gaafa janawaarii 15 kana waggaa lammaffaa kiyyaaf kaawwii irratti poostiin godhadhee ture beektaa garuu waan nu yaadne namoota gurguddaa meeqa ustaazota gurguddaa meeqa sooshaal miidiyaa kanneen beeytanii amala isaa daa'ima dhalattuu baatii jahaa fiddanii maxxansuu maaliif barbaachise suuta jabaatee waggaa tokko ga'ee yoo miilaan deemuu eegale fiddanii maxxansuu dandeessanii kanaaf maafi suuraa isaa hin maxxansina jettanii waadaa namaa galtanii so hin barbaachisu hin maxxansinaa nuun jedhan nuyyuu konfiis nu godhe beektaa nu ammoo waan namni nu gaafate hundaa hima goona obsinaan hin fidaa jennaan fiduu hawwii fidaa jennaan fiduu gaafa jibbanni illee baduudha beektaa dayaa jennaan dayuu dabalaa jennaan dabaluu Maqaan isaatillee maqaa seena qabeessadha obsinaan maqaallee nama baastee yoomni dhuffaree an wallahi sila guyyaa karraa kana hin fida jedhee garuu hin godhinnaan jedhan wallahi namoota gurguddaa even ijoollee waxaatiidha kan jedhu iyyuu koomentii jalatti hin fidinaa xiqqoo haa guddatu naan jedhanii እና አንለ ያደሳኒ ፍረዴ ኦኬ ጀሬ ዲሴ ያር ጋሩ ዱጋ ድበቱ ኑኑ ደበሬራ አመተ ተካጉት በቃ አመት ባቲ ጃፎላ ጋራ ደበላ ይለኒ አረቄ ሴተሞ ገደበለኒ ኢጆለም ቢያ አላ አባቴ ገንዘብ ኛቲ ገንዘብ ረን ታልባቲ ገንዘብ ረን ፍንጮፍቲ አከ ኢትዮጵያ ዘሪ አነሳ ገዛ ኢልመኒቲ ነው ጊዜ ኢልሙ አመሽፋት ሆነ ባአቹ ያ አመተ ተቆዮ ጉቴ ኢንሻአላህ መጣንሱዳፍ ነው ያላ ኑጋሩ ኑደበሬር ዱጋ ድበቶ ፈሷር ደን ሌላል ጅዱ ዝራቲ አከስ ቀበኔ ኦፍ ብረቴስስኒ ዱፍኔ አሱፍኔ ወላሂ ነው ትቶላቱሬ ማሊፍ ኢልሞኒ ማዳ አልሞ ጋፋ ኢሳውል ቪዲዮ ወጀተን ማላሉ ማዳ አከፈኒ ፍሬዳ ነው ሰዲታተኒ ሄዱቶ ኢንሻአላህ ለንጫ ቆፔፈዱ ላይ ጋፋ ሰንበቃ ያ ቡርሻንታ ዋይ ለንጫ አብሽር ኢሳፎ አዲያ ቀባፍዴ ጋፋ ባትማን ባስ أنا أقول بلي سكتي فديا كم تسلموا أرجعتي أنا أكسي بيتا ما كيشاتي أنا أتيلي أكمل لو أغرتي درينيا كينيا كنا راموتان نو فرتي غربولتي حالا لاتي تيستو تصفى إنها درجالة nama gorsa agar wallahi jireenya keessa dabartan keessatti namoonni akka baratu jechi nama akka nama hin cabsine bika namni gisee sirratti duulu bika guddaa ga'uudhaaf yaalii godhi malee duuba akka hin deebine namni wallahi himaaf namaaf okay namni isinirraa baratu ana akka fayyada akkas jaa
Dubbatun dirqamaa miti maa namni waan. Boo namni addu TikTok kanarratti akkasirra kuul. Mammaaksa Oromoo tokko jira beektaa maakii beekaan baargamattuu wallaalaan uf jalattuu jedhanii dirqamaatti nama barsiisuudhaaf aktara fiilmii wayii ta'uu qabdu saba Oromooti. Anillee sirraa waan baradhu qabaa atillee narraa waan barattu qabda namni maru hundinuu muuxannoo wal jijjiiraa deema. Ilaalcha garaagaraa qabaa beekumsa garaagaraa qabaa dandeettii garaagaraa qabaa. Ani jireenyi kiyya guutuun inni jalqabaa hayaata muslimaati akka ilma muslimaatitti jechuudha. Maybe ofii kooti asirratti miidiyaa irratti akka fedhe ta'uu danda'a. Nama sirba waliin ooluu danda'a, nama sirba waliin deemuu danda'a, maal jedhuu danda'a. Waan danda'een garuu maatii kiyyaa fi ilmoo kiyya waliin yoo rabbi na milkeesse jireenya muslimaa waan amantiin kiyya na dhoorgurraa fagaadhee waan na ajaju irratti jabaadhee jiraatuuf hawwii kooti. Maaliif jireenyi duniyaa kun beektaa ni darbaa wanti hin dabarre hin jiru. Ammoo akiraafillee waa ol kaa'atuun gaariidha. Inni lammataa ammoo dhugama dubbatuuf Oromoon kun aadaa fi duudhaa safuu mataa ofii danda'e qaba. Hayaatii eegalatuun qaalliteenna. Waan mataa ofii danda'e qaba beektaa. Waan namarraa hawwan tokkollee hin qabu. Akhlaaqa gaarii, haalaaf amara gaarii, seera ittiin bulmaataa, akkaataa ilmootti guddifatan duudhaaf safuu Oromoo jechaadha. Kana lamaa wal bira qabattee deemnaan Omata akka jireenyi nama kamiituu ka galma ga'e ta'a. Hawwiin kootillee sanumaa rabbillee akka nu milkeessu jechuudha. Thank you. Innaa akkas kaa waa yaada qabdoo jiraate kan kee dhageeffannaa misirraa gorsa fudhannaa waggaa lammaffaa kana keessatti. Rabbii umrii waliin isinaa dheeressu jaawwanna biraan hin jiru. Waliin jiraadhaa waliin bireeddanii walirraa toltanii wallaahi akka malee isin jaaladha hedduu takkan isin jaaladha isiniin kabaja kabaja guddaan isiniif qaba. Jiraadhaa isin jaaladna. Ayyee galatoomi wallahi baay'ee nullee hedduu si jaalannaa hedduu si qabnaa ishi nagaan nu ture qaaleeteen. Virran seente maakiin gastiidhaanii miti akkuma dhufneen jechaadha isiyan ergitee jennaan keessummeessineeni. Naa hawwimee ergaanatti qabdu maalinni waggaa lammaffaa jechuun waan salphatti dhufee miti. Waggaa lama jechuun ji'a 24 guyyaa gara 700 fooyyiti. Me buna dhugaa haasofnaarra akka nama shaashambaa jechaadha. Waggaa lammaffaa. Har'a kun horaachi waggaa lammataa keenya kabajaa jirra. Intala yoo qabaatte nuu kenni raachuu soddaa taanaa. Mucaan keenya guddatee jira. Intala nu gaafachaa jira. Bismillah. Anna akkasiin mee guyyaa 700 meeqaa kana aniin kun itti gaafatamummaa ofirratti fudhadhee asbeezaa danda'ee kiraa manaa danda'ee qallaba kee danda'ee bakka qonni hin jirretti boca hin jirretti si horatuu kiyyaaf maaltu si dhaga'ama. Jalqaba irratti hedduu nu beekan waan har'aa kun as geenyee jirra. As ga'uuf dammoo yeroo hedduu bu'aa hedduu dabarree as geenyee isarra tarayyuu dammoo biyya namaa jiraannaa. Of biraadhaaf abbaa obboleessa obboleetti qabaannee miti yaa uummanni Oromoo hunda keenya. Isin jenna ilmaan Oromoo hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa. Abdi. Ase dhaggeeffatu. Salam. Akkam nagayam. Nagayam. Abbaa Abdii jirtaa? Nagay. Akkam mee afiyaan kee? Nagay wala. Nagay. Jireenyi maal fakkaatu? Kabajaa. Walillee garamna rakkoo takkee qabu? Kominteenu. Kontiraachuu. Annaa har'a kinoo beektaa qowwannaa du'aayii godhaa jirra. Anaaf hawwiin haati obsinaan yaga ol fuune waggaa lammaffaa kennaa. Du'aayii nu godhi mee nu eebbisi waggaa sadaffatti akka rabbi nagaa nu dabarsu. Bakka wal eebbifnu. Nu eebbisa abdi. Rakkoo qabu taphataa du'aayii nu godhaanii jirraa jenna. Wadhu tapha tokko. Kamee bokkuu, ka jibbee dhuguu, ka garbaan oo
waaqa gujii gurraachaa ati nu dhagaye. Dhagaye.